lolli guddaan giddu galeessa Oromiyaa dabalatee lixaa fi bakkoota hedduutti humnoota waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaatee itti fufee jira. Lola kanarratti ammoo walgahii waajjira ministeera muummee Abiyyi Ahmaditti guyyootaan dura taa'amee booddee qondaaltonni waraana mootummaa biyyattii ol aanoo ta'an ajaja guddaa dabarsuudhaan humnoonni isaanii lixaa fi jiddu galeessa akkasuma kibbatti ammoo bobbaafamuu akka qaban erga irratti walii galanii humnoota lafoo komaandoo waraana raayyaa ittisa biyyattii dabalatee poolisii federaalaa fi kanneen biroo danuu ta'an guyyaa har'aan tana gama lixa Oromiyaa jiddu galeessaa fi kibba Oromiyaatti murnaan ammoo bobbaasaa jiraachuun isaanii himamee jira. Mariin araaraa Taanzaaniyaatti mootummaa fi waboo gidduutti gaggeeffamee ture waliigaltee malee ammoo erga goolabame mootummichi lola guddaana gubbatti banee jira ofirraa qolachuudhaafis dirqameetiin jira kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo waboon ammoo gama isaatiin humnoota mootummaa bakkoota danutti akkuma gaariitti ofirraa qolachaa akka jiruu fi danuu isaanii barbadeessi ammoo bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa gochaa jiraachuus kan beeksise. Lola guddaa ammoo torbaan kana keessa gaggeesseenis waboon humnoota kanneen yeroo ofirraa qolatuttis ajajoota waraanaa raayyaa ittisa biyyattii ol aanoo ta'an danuu isaanii humnoota isaanii wajjin barbadeessi akka jiru kan beeksise. Mootummaan ammallee humna isaa otoo hin dhaabin walumatti hiriirsee Oromiyaa bakkoota garagaraattis bobbaasaa jiraachuu waboon kan mirkaneesse. Mootummaan Abiyyi Ahmad humna danuu Oromiyaatti bobbaasuun Oromiyaas yeroo kanatti lafa lolaa guddos godhee jira jechuudhaan hayyoonni Oromoodhaa himaa kan jiran ammoo ajajaa waraana biyya Itoophiyaa waliigala Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaatii fi hoggantoonni olaanoon waraana raayyaa ittisa biyya Itoophiyaadhaa sabaan Amaara ta'an lolli kun ammoo gaggeeffamuu akka qabus irratti waliigalanii akka jiranii fi lola kanarratti ammoo kisaaraan isaanirra geesse guddaa akka ta'ee fi kisaaraa sana ammoo dhoksuudhaaf lola guddaa bananii guutuu Oromiyaa keessa intarneetaa fi bilbilas balleessuudhaaf yeroo kanatti socho'aa akka jiran kan himame. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon ammoo gama isaatiin humna diinaa Oromiyaa irraa qolachaa akka jiruu fi Oromiyaa lafa awwaalcha isaanii gochaa jiraachuu kan beeksise. Lola guddaa yeroo ammaan tana isaan gidduutti gaggeeffamaa jiru kanaan namoonni nagaa kumoota hedduudhaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irra buqqa'anii jiraachuunis himamee jira. Mootummaa yeroo humna lafoo komaandoo raayyaa ittisa biyyattiitii fi poolisii federaalaatii fi humnoota wal makoo ta'an bakkoota garagaraatti bobbaasaa jiru kanattis ammoo haleellaa qilleensarraa jiddu galeessa Oromiyaatti raawwachaa jiruun loowwanii fi namoota nagaatis danuu fixaa jiraachuun kan himame. Mootummaan haleellaa qilleensarraa raawwachaa jiruun jumlaadhaan saba Oromoo lafarraa duguugaa waan jiruuf jecha ammoo qaamoleen hawaasaa idil addunyaatis dhiibbaa akka godhan waraanni bilisummaa Oromoo waboon kan gaafate. Lolicha ammoo jabaatee jiddu galeessaa kibbaa fi lixa Oromiyaattis kan itti fufe hamma baha Oromiyaatti babal'achuu waraanni bilisummaa Oromoo waboon duula isa gubbatti baname kana ofirraa qolachuun irra aanee jiraachuus beeksisee jira. Gamtaan Afrikaa waliigaltee lola dhaabuu mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti sadaasa lama bara 2022 mallattaa'e hojiirra oolmaasaa madaalee jiraachuu hime. Walgahii koree waloo adeemsa nagaa Itoophiyaa lammaffaatis waamee akka ture kan beeksise. Koreen gamtaa kun meeshaalee waraanaa gurguddoo hiikkachiisuu fi meeshaalee waraanaa giddu galeessaa fi sasalphaatii ammoo dabarsuu dhabu gargaarsa namummaa gufuu tokko malee akka argatan haala mijeessu. Tajaajilli fayyaa baankii geejjiba ummataa fi daldalaa deebisanii dhaabuu fi manneen barnootaa kutaalee irra caalaan isaanii ammoo deebi'anii banamuu isaaniitis galateeffatee jira. Gamtaan Afrikaadhaa akka ibsa baaseen beeksisetti koree waliigalaa kun ammoo garuu loltoota hidhatan kan Tigraay keessaa hiikkachuu fi humna waraanaatti ammoo makamuun saffisaan barbaachisaa ta'us dubbatee jira. Akkasumas ammoo baqattoonnii fi kunneen biyya keessaa qe'ee ofirraa buqqa'an gara naannoo miidhaan irra ga'ee turettis akka deebi'aniif haala mijeessuun hatattamaan akka barbaachisuus hubachiisee jira. Humnoonni Tigraay borurraa qabee ammoo meeshaalee waraanaa giddu galeessaa fi sasalphaa dabarsanii kennuu akka eegalanis maddeen himanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa keessa socho'u kaabaa fi kaaba lixa shaggarii fi baha Oromiyaa aanaa cirootti humnoota mootummaa du'aa fi madoon adabuun akkasuma fayyatti hedduu booji'uu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu gala Oromiyaa keessa immoo socho'u kaabaa fi kaaba lixa shaggar aanaa warra jaarsoo keessatti lola jabaa guyyoota lamaaf humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu beeksisee jira. Haala kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo humna diinaa kan jedhu waraana mootummaadhaa boqonnaa dhoorkuudhaan lola guyyoota lamaaf walitti fufinsaan kaaba shaggar aanaa warra jaarsoo magaalaa Qacammee fi Oseerratti fudhatee jiru waraana hedduu fixuudhaan Oromiyaa lafa awwaalcha diina gochaa jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola jabaa taasisee loltoota mootummaa irraa 186 ol battalatti ajjeesuudhaan hedduu madoodhaan adabee jiraachuu WBO'n jiddu galeessaa kaaba lixa shaggar keessa sossookan beeksise. WBO'n ittuma fufuudhaan lola guyyaa lammaffaa irratti ammoo taasiseen humna waraana mootummaa irraa 94 du'aan adabuudhaan hedduu madeessuu fi loltoota mootummaa 46 fayyatti booji'uu fi ajajoota 4,000 du'aa fi madoon dammii hin qabneen adabee jiraachuu WBO'n zoonii giddu galeessaa beeksisee jira. Lola kana booda ammoo humni injifatame kisaaraa waraanaa isa mudate. Waraanni isa dandeettii loltummaa fi naamusa waraanummaa hin qabne ummatatti bobba'an kun meeshaalee gurguddoo Zu-23 fi BM-85 jedhaman dabalatee meeshaalee waraanaa gurguddoo ummata irratti dhukaasuudhaan lubbuu namoota nagaa fi qabeenya ummataa kan naannichaa mancaasanii jiran jechuu WBO'n himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii jabduu fudhachaa jiru jabeessee itti fufuudhaan baha Oromiyaa godina lixa Harargee Araddaa Burqaa Ciroo fi akkasuma bakkoota hedduu keessatti tarkaanfii jabduu fudhachaa jiruun humnoota mootummaa nageenyaa poolisii federaalaa fi raayyaa ittisa biyyattiidhaa dabalatee ammoo hedduu isaanii du'aan adabee hedduus madeessee jiraachuu beeksisee jira. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhatu hanga bilisummaa fi walabummaa Oromiyaattis itti fufa kan jedhe kutaa waraana bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa fi jiddu galeessaa injifannoon ummata Oromootiif haa ta'u. Oromiyaan lafa awwaalcha diinaati malee dachee diinni irra ajjatuu miti jechuudhaanis dhaadannoo kan labsan saba isaaniittis yeroo gabaabduutti dabalamuuf akka jiran kan beeksisan injifannoo yeroo ammaan tanaa kibba Oromiyaa dabalatee jiddu galeessaa fi lixaa fi baha Oromiyaatti mul'achaa jiru kan sababallaa ummata Oromootis jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoodhaa sabicha galateeffachuudhaan yeroo kanatti ummanni Oromootis waraana isaa cinaa dhaabbatee diina ofirraa qolachuu qaba jechuudhaan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo ol aanoo ta'an yeroo kanatti waamichas dabarsanii jiru. Har'as boo'ichi akka ga'u dhangala'uun dhiigaa akka ga'u cabuun lafee akka ga'u ba'uun lubbuu akka ga'u salphinni akka ga'u hidhamuun dararamuun sinsilaa waan irraa haasaan iyyuu miti amma inni waan irraa haasofnu miti. Qaanii akkasii kana keessaa ba'uuf goblaa waraana bilisummaa Oromoo jalatti waamicha waraana bilisummaa Oromoo jalatti akkuma kaleessaa inni harka duwwaa fincile dhagaa darbate dhagaa burtukaana buusuu jedhanii inni itti qoosanii mootummaa addunyaa nu hiriyyaa tolfattee dinagdee itti dhangalaastee gargaarsa itti dhangalaastee meeshaa barri qabu hidhachiisteyyuu akka dhagaatti walirraa gadi konkolaachise har'ammoo sun dirree jira. Dhaloonni qeettafe Oromoon waan qabduun of qopheessi